gaggali siin gara gaggali mataadhaan waa'ee ustaas raayyaa abbaa macaa garuu namni tokko na qofa so isaan qofa mitiin wama ustaazuma namni xiqqeessitu natti hin dhuftuuni fincaan kee dhugi yaabbee siiniin ani waa'ee ustaas raayyaa irratti natti hin dhuftu abbaan barbaade mataa keetiin gara gaggali siin jedha baga jedhe damo waan information waan qabu godheetiin gadi baase maal goota nazir si jedhanaa fida dullatti ani dhimma keessarraan qabu si akka dubartii naa fida nazir jettan sana qoshasha harree wajjin ka guddate akka harree nama dhiitti jedhan ka harree wajjin guddatee beeto akka harree nama arrabsu beekta akka harree nama arrabaatiin gurbatti si nazir jedhan jechuudha fincaan ani dhugaa rabbi ani fincaan si fincaan asiini ani nazir si jedhamtu fincaa si fincana ati fi ustaazi ol bira fidana mana si ati fincaa arreeti fi nama ol bira kaan namana ustaazi fi si fincaan harree ol bira si kaasiin jedhee beeki abbaan barbaade gara gaggali mataadha dhimma siin qabu dhimma ustaazi irraa garuu gadi bu'i qoshasha salphuun bakkuma deemtetti nama salphisaa deemtiini siinimi ati deemi biichi jedhe biichi ke odin ciisi male maal goota asirraati ati sharmuuta mana intini deemtu sifi namni sifi ustaazi tokkodha akka nama oobaan qabe oobaa ani dhukkufattu akka keeti dhiira dhukkufattu akka keeti akka namaatti aasoftu suma qofa arge beekta konfidensi kama aasofta ati dammoo dhiira dhukkufattu siin jedha beeka akka dhiira oobaan qabe nama dhiira raatoftu akkasii si jammaran akka of jela laalu yuun barbaadu dhugaa soona bira jiraate akkasi dhadhaan isi akka keeti jechuudha namaadhaati ka ustaaz raayyaa abbaa macaa akkas jettee dubbattu harree wajjin guddatu harree namaan jetti beekta ilma harree wajjin guddatteen ilma harree wajjin ciisaa guddatte jechuudha akkasiidha ishee ati fi ustaaz ol bira sii qabuu haaraan namana Horomoon galatan qabduuf malee sila ustaas keenya kabajamaa fi jaalatamaa raayyaa abbaa macaa gandaa fi maal osoo hin qoodin oromummaaf jecha waa meeqa akka gochaa turre nutu argaa ture garuu har'a oromoon insaalfattanu xiqqoosee badii tokko usuma ani badii balleesse jechaan jiru ammayyuu asii qabe waan dhugaa jiru yoo dubbatedha namana ka iisise ijoollee kan qabsiise ijoollee jimmaa qofaa miti arsiin keessa jira baaleen keessa jira so ustaas usuma jibbate ijoollee jimmaa fi miti ka dubbate wanni jimmaatiif hin dubban eeyyeen ustaas tokko nama kabajamaa erga ta'e namni tokko abbaa amantii erga ta'e nama taragaagaasi dirqama amantii isaati sanuu biyya walnyaatu biyya walcabsuu dirqama islaamummaa isaa ba'anii deemiti asii ani waa'ee islimnaa sin dubbadhu waa'ee amantii sin dubbachaa jiru ani amantii I don't care amantii raantiin hin qabu garuu ustaaz raayyaa abbaa macaa baay'ee jaalladha beektani dammoo ani ustaazuma hundaa isaanii baay'ee jaalladhaan sababii amantiin keenya haaddan hunbaa ta'anii oromoof dhaabbachaa turan ustaaz raayyaa abbaa macaallee haa ta'u ustaaz Ahmadiin illee haa ta'u warrooti biraallee maqaa isaanii sirriitti hin beekinillee naannoo garagaraati isaan namoota jimmaa qofaa miti naannoo garagaraati ustaazota keenya otoo waliin qoodin oromummaafis dhaabbachaa turan namoota miidhame biratti dhaabbachaa turan isaan har'a gadi baatee akka barbaadde warri xixiqqoon akkasii gadi baatee irraa dubbatti nama guddaarraa I'm sorry ani sila sin jaalladha ture dhiisgarra jaallatti dhiiste dammoo waan akka keetiin bakka kennina rabbi kabajee namana isaan somaal gootaan akka keetiiti kan kuyyinaa keessatti gadi baatee istaayil jetti bannaas gadi jedhiiti intinii kakkeessin tubeetii kee dhiqa akkuma kiyyaa jechuudha ani nama haqni kee irraan dandeenye dubbadhu beeyta maaliif beeyta bakka kiyyaa miti saniif irraa bahee nama gurguddoo irraa dubbadhee gadi quncisuu hin fedhu achi hin geenye waan ta'eef dammoo siin luuxii akka keetii isheen Naziir jedhamtu faa luuxii siin jedhe luuxii taafkii beektaa fi xixiqqoo jechuudha isiidha maal ta'e fidame maalidhaati abbaan barbaade mataan gara gaggale anu sodaa keetiif gadi hin callisuuni gandummaa keessan immoo irraa hin qabu siin jedhe beeki irraa hin qabu
ani ganda keessan hin barbaadu. Oromoodha nama Oromoo dhaabbatee hin dhaabbadhaan. Dhugaa jirtu hin dhaabbadhaan. Garuu husta beeki rabbiyyuu hin eegama sobanii nama walitti haraarsu beekta. Sobanii namatti walitti nama haraarsuun iyyuu heeyyama amantii musliimaa keessatti. So haraara buusuuf illee ustaad garoon otoo information qabaatee waan qoratee herra ga'ee jiru. Ummata walitti haraarsuun beeki dirqama isaaniiti. Jaallatanii illee miti. Osoo ummata wal dhabaa jiru harganuu callisuun isaan irratti haraama beeki. So akka ummanni taragaaga'uuf akka namni ummanni waliin fixneefi yoo raaya gadi ba'ee akkas dubbate baga dubbateedha. Bakka baga dubbateedha. Maal fidda? Maal goota? Maal goota? Dammoo usuma dogongoruma xiqqoo kanaati. Dubbiin akkasin jettanuu miti taragaaga'aa jedhee waan dubbateef beeki badii biraa waan dubbanne beeki. Waa tokko hin jenne beeki ustaad raayyaa maal jedhe beektani? Isin miidiyaarra oofaa hartanuuf ka'as jiru garagara taragaaggaa'ii jedhe. Ummata waliin ficcisiyaa taragaaggaa jedhe. Soo kana dirqama dhaamuu qaba beektaa akka ummanni walitti hin buune. Kuni dirqama isaati. Garuu luuxiin ka amma namaa hin geenye gadi baatee asitti nama akka kana harrabsita. Eenyuati? Eenyu sin sodaata gaa kanaaf jecha. Abbaan barbaade ganda kee gali ka. Ati waan ganda keetiif dubbata yoo ta'e ganda kee gali siin jedha. Ani wanti ganda narra kanarra nan keewwattu beektaa? Wanti gandaarra. Garuu ustaaz raayyaa abbaa macaa osoodhuma badii balleesse siima. Osoodhuma badii balleesse. Nama na haga kanatti daqiiqaa tokkotti waan gadi fuuteetiin nama hagas ga'u gadi garagalchituudha. Ijoollee rabbumaa keessanii kanuma wooma feetanitti amanaa dhugaa jirtutti amanaa. Namichi kun Oromoof dhaabbachaa ture. Rakkataa gargaaraa ture. Gaafa inni gargaaru harka rukunnee gaafa inni balle asuma daqiiqaa damoo badii miti kun badii hin jedhamtu. Si'ima. Utuma anima badiidha jechaan jirtu jammar tikikkilii dubbatee jiru. Waan tokkoyyuu irraa achiin goone abbaan barbaade gara gaggaa. Damoo warri galan biyya galan yoo galan maali? Maal lama na bakka mara walitti funaanantee galaan jirtu. Maaloo galan biyya isaanii galan yoo hinduuni nama na kan baaraan deemee foo akkas hin boonye sinoo akkami waansa. Baara irratti ilmaan Oromoo bahara irratti dhumeeti. Namni hin boonye. Nama bahara irratti dhume namni hin boonye. Har'a nama Suudiidhaa qabamanii galan irri qabaa ganna dhiisa. Nama ilmaan Oromoo siin jedha kan Liibiyaa bishaan irratti dhumeef uummanni akkas cinqameera amma haaseera. Har'a nama ijoollee Saawudiidhaa galtee walitti qabamtee galtee fi nama ustaaza keenya gadi baatee arrabsita. Maaliin saalfattu? Kun dhugaa rabbii sin maalidha? Maal namni xiqqoon saalfanneen? Abbaan barbaadanii gaa amma booddee akka barbaadan taate beektanii? Ani waa'ee Oromoo irratti dhugaa dubbachuuf nama takkan dhiisu. Nama takkan dhiisu. Garuu ustaaz irratti immoo natti hin dhufin ka. Natti hin dhufin. Ani yoo sirriitti amanuu baadhellee si'in hima. Anis sirrii shari'aa guutuu yoo baadhellee si'in hima. Garuu beektaa na gudi karaa kanaan natti hin dhufina. Natti hin dhufina. Inuman jaalladhu. Akkasidha. Ani ati sila muslimaa ati maasi galchee eeyyeen ani dhugaadhumatti sin dufimuuf yaani karawayii kana karaa mantini karaaran deddeebu garuu waan si ajaa'ibu keessa ustaazota baay'ee takka jaalladha beektanii dhugaa rabbi namni isaan xuqullee isaan irraa haasa'ullee hin barbaadu ustaaz raayyaa abbaa macaa qofa miti jechuudha abbaa fedhe haa taatu isiin xixiqqoonii fi isiin akkasii jechuudha isiin akkasii fincaan qofti gadi baate nama gurguddaarraa akkasiin dubbattu hin feenuka. Keessattuu ustaaza jechuudha. Kanaafuu eeyyeen ani immoo dhaamsa tokko sii qabaani sii Naziir jettanii kana. Dachee keessa gaseeni abbaan barbaade fincaan sisoodhaa fincaan harcaaste anaa bilillee gibira miti ati. Isii takkee akka keetii dhugaa rabbi ani siin jedha dhugaa rabbi ani immoo isiin akka keetii na bira jiraatte rabbi ani siin fannisa beektamni huura si qaban gaafa kana osoo biyya kana keessa jiraatte dhugaa gaafa ustaaza irraa dubbattu jechuudha. Akkasittiin xiqqeessitee maali demo ati silayyuu fuudha kee gabeessi intini godha jedhe muddama akka oobaan sirra xabatee gadi ba'e jechuudha. Akka waan oobaan sirra ture. Dhiira surree keessan jira si jammar wanna gaggaarii yaadu beekta dhiirri surree keessan jira. Beeki surree sitti jira malee saati surree keessa jirta seete surree sirra irraa meelsitu surree keessa jira.
isiin akka geedii waan namaan dubbattu deemtee keroof godhi meebee akka dhiiraa dhadhaabbadhu mee hayyee dhiira akka dubartii waa fufunaantu udduwaale seeni jetti nama guddaadhaan ati eenyu ali dhugaa rabbi isinii magandummaa miti asoo kee namni tokko gadi ba'eetuma jimmaan akkasii jimmaa jedhee nagalchu beektanii maaliif beekta ati dhattee ganda kiyya jimmaarraa waan dubbatteef jimmaroonni tokko hir'atu ittiin guutuu uumaa takka hin gootuufi beekta rakkina hin baastu jibba keessa uumaa tokko hin gootu seenaa inni qabu ati gadi buustee waliin kaasoo ani nagalchuun